Maatiin nagaa jenne, waatiin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. Dhalataa aanaa Nageellee Arsiitii akka dargaggeessa aanaa Nageellee Arsiitiitti ayyaana irreechaa kanaa fi ayyaana masqalaas dabalatee haala gaarii fi ho'aa ta'een naamusaan kabajamee akka adeemsifamuu fi qaama seeraa wajjinis taaneetti adeemsisuudhaaf akka dargaggoo aanaa Nageellee Arsiitti qophii jiru hundaa xumurree jirra. Baga ittiin isin geesse, baga ittiin nu ga'e jennaa. Ayyaanni ayyaana gaarii akka isinii ta'uuf abdii guddaa qabaa. Elektrooma. Ayyee ani maqaan koo dargaggoo Umar Dannaboo jedhama. Jiraataa aanaa Arsii Nageelleeti. Ayyaana masqalaa fi ayyaana irreechaa fuuldura keenya jiru kana haala tasgabbii qabuu fi karaa nagaatiin kabajuuf qophii hunda xumurree jirra. Sagantichi kun akka fiixa ba'uuf ammoo namoota nageenya eegsisanii fi foollee naannoo keenyaa wajjin ta'aniiti sagantaa kana karaa nagaan akka kabajamu gochaa jirra. Warra waaqa uumaa ganamaa gurraacha ka garaa garbaa leemmoo garaan taliilaa tokkicha maqaan dhibbaa jedhee waaqa dhugeeffatu. Waaqa jechuun kan hundaa, lafa jechuun kan hundaa jedhee walabummaa labsee roobaa nagaa fi ormaata kadhatu. Oromoo waaqa samii utubaa malee dhaabee dachii isaa malee diriirse jedhee uumaa uumama isaan jaje bacaqii gannaa of kalee qaanqama birraa arguuf uumaa walaaboo baate hidatee maree hodhan bayee kan baranaatii galateessee kan bara egereetti abdatee milkii faarsee nagaa labsee jiidhan gala. Baga irreecha birraatiin isin ga'e. Ayyaana gaarii.